United Arab Emirates Dubai jechuudha. Ethiopia family osoo subscribing godhin video keenya kan laalu percentage 55 oli 44 tuqaa lama kan ta'an warra subscribe nu godheetiin nu hordofuudha. Kuuwwan 55 tuqaa 3 osoo subscribing godhin laalanii video keenya subscribe san kan jettu son tuqin keessaa harka fune maatiin channel keenya hundi keessanuu arra ajaa'iba waan tokko arginee ajaa'iba isinitti himuu dhufne yoo laalu anuun ajaa'iba jechuun hangana namni hangana Biyyoota Arabaa keessaa nu hordofa akkasuma immoo namoota subscribing godhin irra caalaa kan hordofu percentage isin mul'isa as biratti dhugaa ajaa'iba akka tasaa laaleeti ajaa'iba ta'e nama biraa irratti namni video biraa irratti namni laaleetiin argee mee nuti hoo waan kana maal laalle jennee yoo laallu hedduu walirraa samii iddoon nuti itti yaannuu fi kun garagara jechuudha baay'ee addaan fagoodha kana isinitti mul'isuu dhufne mee hanga dhumaatti nu hordofaa Arra mageen indubbanne nawajin jirti mageen nagaa jedhi ari wanti baasaa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Akkam jirtan hordoftoota Abdi fi Maggiidha nagaa qabdanii nagaa keessanii arra waan ajaa'ibaa qabannee isin dhiyaannee jira waliin laallaan isin jira Okay mee jalqaba irratti biyyoota addunyaa irra jiran guutuu keessaa irra caalaa namoonni nu hordofan warra biyya kamiitii ijoollee biyya kamiitii biyya kam jiranidha kan jedhu amma irra caalaa jechuudha biyyoota addunyaa kanarra jiran hunda keessaa yoo ilmaan Oromoo biyyoota garagaraa faffacanii jiranii ilmaan Oromoo biyyoota garagaraa faffacaan kana keessaa irra caalaa kan nu daawwatan biyya kamitti irra akkasuma immoo shamarran immoo dhiiratu irra caalaa nu daawwata kan jedhu isinitti garsiisa dhiira moo dhalaa kan jedhu screen irratti ilaala screen irratti isin mul'isa percentage isaa video kun asuma gubbarra ilaala isin okay Dhugaa amma biyyoota Arabaa warra sirriitti nu hordofan keessa biyyoota Arabaa fi biyyoota addunyaa irra jiran keessa jechuudha. Tokkoffaa irratti warri sirriitti nu hordofu percentage 26 ol kan nu hordofan United Arab Emirates Dubai jechuudha. Ijoolleen Oromoo Dubai keessa jirtan hundi keessanuu galatoomaa hedduu isin jaalanna. Baay'inaan warri nu hordofan warri sirriitti maatii keenya ta'anii nu hordofaa jiran ijoollee Dubai keessa jiranidha jechuudha. Dhiiras ta'ee dhalaa shamarran ijoollee Dubai keessa jiranidha. Tokkoffaa irratti kan nu hordofan percentage guddaadha jechuudha. Kan nu hordofan lammaffaa irratti sirriitti kan nu hordofan ammas Saudi Arabia ijoollee Saudi Arabia hundi keessanuu galatoomaa hedduu isin jaalanna hedduu isin kabajna. Ijoollee Saudi Arabia keessa jirtan percentage 21 ol kan nu hordoftan ijoollee Saudi Arabiyaati jechuudha. Ilmaan Oromoo biyya Saudi Arabia jirtanidha. Hundi keessanuu nuuf galatoomaa akkasuma sadaffaa irratti kan sirriitti nu hordofan Libaanos jechuudha Libaanon sadaffaa irratti kan jechuudha biyya Libnaan biyya sadaffaa irratti sirriitti kan nu hordoftan Libnaan percentage 9 olii ijoolleen Libnaan jirtan yookaan ammoo Libaanos hedduu galatoomaa isin jenna maatii keenya taatanii hanga nu hordofuu keessaniif baay'ee hedduu isin galateeffanna hunda keessaniyyuu sadaffaa irratti kan jiru isinitti himne amma afraffaa kan jiru Ethiopia family dhugaa namni Itoophiyaa jiru YouTube laaleetiin nu hordofa jedhee yaadeen beeku namni Itoophiyaa jiru waan nu hordofu natti fakkaatu maaliifuu hundi keenyaa ni beekne networkii Itoophiyaa jiru waan nu laalan natti fakkaanne walumaa galatti as biratti yoo argu garuu hedduudha inumaayyuu percentage 6 ol jechuun hedduudha namoota hedduutu Itoophiyaa irra nu hordofa networkii hin jire saniin data akkasii maallaqa guddaa baasanii guutan sanii jechuudha YouTube laaluun video laaluun hedduu ulfaasii yaadaa ture ilmaan Oromiyaa keessa jirtan biyya jirtan hundi keessanuu galatoomaa baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna maatii keenya taatanii nu hordofuu keessaniif hedduu isin galateeffanna akkasuma immoo subscribe gootanii wanta nu dagalaynu wanta isin bashannansiisu ta'e kan nu dagalaynu wanti isin aarsuus yoo ta'e akkasuma gorsa nu kennitanii kan nu bira dabartan maatiin channel keenyaa hundi keessanuu hedduu isin galateeffanna ilmaan biyya kan Oromiyaa keessa jirtan achi keessanii nu hordoftan isinis nuuf galatoomaa nuuf jiraadhaa afraffaa irratti kan nu hordoftu Itoophiyaadha jechuudha. Shanaffaa Kuwait shanaffaa irra jirti percentage 5 ol ilmaan Oromoo Kuwait keessa jiran sadarkaa shanaffaa irra jiran jechuudha nu hordofuudhaan maatii channel keenyaa ta'anii subscribe godhanii nu hordofuudhaan shanaffaa irratti argaman jechuudha. Garuu tokkoffaan Dubai hangammaatti tokkoffaan Dubai dhugaa ani hedduu ajaa'iba jechuun jalqaba yoo ilaalu inamanni Dubai namni ijoolleen ilmaan Oromoo Dubai keessa jiran akkanatti baay'inaan nu ilaalan jedhee hin yaadne san booda argee
akkasuma giftiin faa Dubaay jiraachuu oolanii yeroo hedduu giftii Oromoo fakkeenyaaf yeroo dheeraa kan nu hordoftu isii qofaa miti ijoollee hedduu jira ijoollee shamarranii baay'inaan jechuudha. Shanaffaadha Kuwait ja'affaarratti kan argamtu United States America jechuudha. Amerikaan sadarkaa ja'affaarratti nu hordoftu ilmaan Oromoo afaan Oromoo kan dhagayan kan biyya Amerikaa jiran United States sadarkaa ja'affaarratti nu hordofa jechuudha. Sadarkaan torbaffaan immoo biyya nuti jirru Egypt jechuudha. Warri Egypt walumaa galatti warri Egypt hedduus nama hordofanii akkuma fedhan jechuudha. Namni akkas na fakkaata akka laatti garuu baay'inni ijoolleen Oromoo biyya kanatti hedduudha baay'eedha. Maaliif akka isaan YouTube ilmaan Oromoo biyya kanatti keessa ta'anii dalaganii akka isaan hin hordofne hin beeku garuu sadarkaa torbaffaarratti argamti jechuudha warri Egypt. Sadarkaa saddeettaffaarratti Bahrain ijoollee Oromoo Bahrain jirtan galatooma hundi keessanuu galatooma sadarkaa saddeettaffaarratti nu hordofaa jirtanii ijoolleen Bahrain jirtan. Sadarkaa saglaffaarratti Qatar yookaan Koottaa sadarkaa saglaffaarratti nu hordofaa jirtanii isinis galatooma. Oromoon addunyaa hundarra faffaca'atee jirti biyyoota gara garaarra akkasumatti nu hordofan jechuudha. Sadarkaa saglaffaarratti kan jirtu Koottaa. Sadarkaa kurnaffaarratti biyya Jarman Eurooppaa jechuudha. Jarman keessaa sadarkaa kurnaffaarratti nu hordofaa jirtaniis nuuf galatoomaa hedduu isin galateeffannaa. Baay'inaan subscribe gootanii kan nu hordoftan irra caala hedduu isin galateeffanna. Warri subscribe gootanii nu hordoftan osoo subscribe hin godhin nu laaleetiin kan bahu hedduu jira. Isas parsantiidhaan YouTubein kaayee jira. Namni subscribe isin godhe parsantii meeqa kan isin laalu kan osoo subscribe isin godhin laaleetiin viidiyoo keessan bahu parsantii meeqa kan jedhu YouTubein lafa kaayee jira jechuudha. Kanas asumaan isinitti himna. Okay, Jarmanii kurnaffaadha. 11ffaarratti Oman 11ffaarratti parsantii xiqqaas ta'u namni xiqqaas ta'u 11ffaarratti kan nu hordofan biyya Oman. 12ffaarratti United Kingdom 12ffaarratti UK jechuudha Ingiliz. 13ffaarratti Canada biyya Canada irraa 13ffaarratti akkasuma namoonni parsantii xiqqaa ta'us biyya Canada irraas nu hordofanii namoonni hedduun. 14ffaarratti Keenyaadha Keenya. 15ffaarratti Soomaaliyaanis akkas nu hordofanii 15ffaarratti. Awustiraaliyaa 16ffaarratti nu hordofanii Awustiraaliyaa 16ffaa sadarkaa 16ffaarratti. Neezerlaand 17ffaa Suudaan 18ffaa Firaans 19ffaa parsantii xiqqaadhaan jechuudha. Saawuz Afrikaa 20ffaa achi booda Iraaq Yemen jedheetiin deema. Yemen jiru Noorween jira Joordaan jiru Swiidin jiru Jibuutiin Itaalii akkasitti deemaa parsantii isaanii xiqqaadhaan namoota gara takkaatti gadi bu'aatiin deema jechuudha. Irra caalaa immoo kan ajaa'ibe namoonni warri Dubaay jirtan galatooma warri Dubaay jirtan hundi keessumaa hedduu galatooma hedduu isin baay'ee isin galateeffanna warri Dubaay jirtan baay'inaan warri Dubaay fi Saawudii akkasuma immoo hundi keessanuu galatooma Libnaan kan jirtanis Itoophiyaa hundi keessanuu galatooma baay'inaan ijoolleen Oromoo kan itti argamtu biyya Dubaay waan ta'eef baay'inaan nu hordofan jechuudha biyya Dubaay irraa. Akkasuma shamarran immoo dhiira immoo shamarrantu irra caala si hordofaa kan jedhu YouTubein lafa kaayee jira. Dhiira immoo shamarrantu irra caala si hordofa kan jedhu YouTubein akka lafa kaayetti faamil parsantii 62 ol shamarrantu nu hordofa. Parsantii 62 ol. Dhiirri parsantii 37 nu hordofa jechuudha. Walakkaadhaan shamarrantu caala. Irra caala warri maatii keenya taatanii nu hordofaa jirtan shamarranii akkasuma dhiirri parsantii 37 galatoomaa ilmaan Oromoo dhiiraa fi dhalaanis shamarran hundi keessanuu galatoomaa baay'ee isin jaalladha. Akkasuma umriidhaan kaa'ee umriisis jira hanga umrii meeqarraa hanga meeqaatti isin hordofaa kan jedhu 13 hanga 17 kan nu hordofan namoota muraasa 18 hanga 24 kan jiran umrii 18 hanga 24 kan jiran parsantii 26 ol nu hordofanii. Umrii 25 hanga 34 kan jiran parsantii 49. Walumaa galatti qeerroodha jechuudha. 35 hanga 44 kan jiran ammoo parsantii 17 nu hordofanii isaanis nama hedduudha. Baay'inaan namoonni nu hordofan hanga umrii 55 hanga 64 tti jiran namoonni nu hordofan. Hanga 65 tti umrii 55 hanga 65 tti namoonni nu hordofan ni jiran warri umrii kanarra jechuudha. Garuu warri jalqaba irratti umrii 13 irraa hanga 17 tti Gmail bantan kun jechuudha. Gmail yeroo bantan viidiyoon isin barbaadan isin bira hin ga'u. Maaliifuu umriin warra umriin xixiqqaati kan jedhu irraan YouTubein viidiyoo hedduu akka isin bira hin geenye godha. Email yeroo bantan umrii keessan
namni achirratti ilaalu waan hin jirreef guddisaa banaa. Umrii keessan guddisaa 30 godhaa 25 godhaa 20 godhaa ol guddisaa banaa umrii keessan Gmailii keessa yeroo bantan. Yoo san hin ta'in kudhawee kana maalii keessa yoo kan bantan ta'e daa'immanii waan jedhuuf YouTubein viidiyoo nuti gadhiifnu akka isin biratti hin geenyeef akka isin biratti dhufne godhaa jechuudha. Kanaafuu ol guddisaa banaa. Arab wanti qabannee isin dhufne kana baay'ee dhugaa ajaa'iba natti eeti irra caala kan qabadhee isin wanti jedhe isinitti mul'isuudhaaf dhufe namoonni subscribe osoo nun godhin nu hordofanii fi subscribe kan godhi nu hordofame percentiidhaan isa laalla amma ani isaatu irra caala na ajaa'ibe kan subscribe osoo hin godhin subscribe wanti godhu namni keenya diduuf maaliif akka ta'e hin beeku subscribe osoo hin godhin nu laaleet hin ba'a baay'inaan. Kono osoo subscribe hin godhin video keenya kan laalu percentii 55 oli 55 tuqaa 3 osoo subscribe hin godhin namni percentii 55 tuqaa 3 subscribe osoo hin godhin video keenya laalee hanga dhumaatti keessaa baya. Namni subscribe kan godhe ammoo kan nu hordofu 44 tuqaa 2 44 tuqaa 2 kan ta'an warra subscribe nu godheetiin nu hordofudha. Kuuwwan 55 tuqaa 3 osoo subscribe hin godhin laalanii video keenya subscribe san kan jettu son tuqin keessaa bayanidha. Kanatu na ajaa'iba irra caalaa ammoo dhugaa namni subscribe nu godhe caala kan nu laalu kan subscribe nu godhinidha. Namoonni kunniin maaliif subscribe hin godhinii kan jedhutu xiqqoo isatu wanti na jedhe har'aaf kana isinii qabannee dhufne isinirraa hin banne yeroo hedduutti isinumatti dhufuudhaaf akkuma tasaa biizii tattaaneeti. Kanaafuu amma kana booda wantoota garaagaraa isinii dalaginaa akkasuma nutis akkuma hojii biraas garanas deemaatii waan hedduu dalagaati isiniifis garanaan dhufnaa waan ta'eef nurra ilaalinaa yeroo itti aanutti walitti deebinaa hundi keenyaa nagaan nuuf ta'a baay'ee isin jalanna baay'ee har'aaf garuu namoonni subscribe osoo hin godhin nu laaltan kunniin percentii 55 ol kun subscribe nu godhaa subscribe godhaa nu laalaa. Osoo subscribe hin godhin video akka laaltanii baatanii kan nutti mul'isaa jiru waan ta'eef hundi keessanuu subscribe godhaa nagaa nuuf ta'a baay'ee hundi keessanuu.